namni jireenya baadiyyaattis beeku jireenya magaalattis beeku nama ogeessa nama hubataadha. Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya nageenya koo kan jaalalaa kan kabajaa bakka jirtan maratti isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa keessanii annagaa koodhaa galanni waaqayyoof haa ta'u har'a immoo mudannoo wayitu na mudate kuni magaalaa miti baadiyyaadhuma aanuma boonedha kushiinaa keessan jira baadiyyaa deemtee haala kanaan mucayyoon distii gurraachatti eelee abidda irratti rakkachaa jirti naan hin jedhina anuma boonidha akkamitti akka mana kiyya keessa hojjechaa jiru yeroo baay'ee viidiyoo isin hojjedhe akka barnoota isiniif ta'u keessattuu shamarran biyya arabaa carraan akkamitti akka nama nyaachisu akkamitti akka nama jiraachisu waan hin beekneef yeroo baay'ee akka barnoota narraa fudhattanii fi viidiyoo isiniif waraaban ture har'a immoo ganamaan ka'ee absiitii buusee maaltu na mudate yoo jettanii ganamaan ka'ee absiitii buusee absiitiin naa garagaluu dide kushiinaa keessatti aduu dhiyee tolchuun baay'ee akka nama rakkisu hundi keessanuu beektu kan itti tolchitanii beektan keessattuu ijoollee baadiyyaa kan taatan jechuudha dhugaa dubbachuudha fi haalli jireenya baadiyyaa egaa mijataa miti baadiyyaa hundi keenya itti dhalannetti guddannee baadiyyaa baay'ee jaalanna garuu haalli jireenya baadiyyaa mijataa miti maabiraataan wal qabatee wantoota garaagaraa egaa hin mijoomne sababa kanaatiin wal qabatee baadiyyaa yeroo baay'ee eeluma ibiddaatti fayyadamu yeroo kana keessatti bara ishii kana malee haalli jireenya baadiyyaa kan duratti yoo ilaalle kan kanarraa baay'ee rakkisaadha amma galanni waaqayyoof haa ta'u baadiyyaan kamiyyuu fooyyaan jechuudha har'agaa mudannoon koo absiitii buusee absiitiin naa garagaluu didee halkan dukkana keessa biddeena tolchaa jira usuma biddeena tolchuu ambaashaan tolcha jedhee immoo yaadee ambaashaa akkamiin akka jeelchisiseetan ambaashaa shakkana xixiqqoo kana ol fuudhanii cabsanii nyaatan kana shii xixiqqoo kana akkani bibixxilu naka jeelchise jechuudha. Viidiyoo tokko yeroo tokko waan tokko yoo daawwanne waan sana hojjedhu nu godha nu kakaasa viidiyoo kana namarraan argee akkanattis hojjedhee beeka garuu dhee kana immoo viidiyoo kana ambaashaa akkana xixiqqeessanii tolchuu kana mucayyoo arsii tokkotu hojjeta baay'inaanii ishiirraan argee anis immoo qoomee akkana xixiqqeessee hojjedha kanan jedhu yaadee akkana xixiqqeessee hojjedhe viidiyoon kun viidiyoo galgalaati anummaan yeroon ambaashaa kana tolchuu fi yeroon biddeena tolchuu gaa keessa kootti maaltu natti dhaga'ame jireenyi akka abbaan jiraatetti numa ta'a. Jireenya akkuma abbaan jiraatetti jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf yoo wanti hundumtuu mijataa ta'es akkuma mijataa ta'etti jiraatta yoo mijataa hin taanes immoo amma yeroodhaaf haalli hundumtuu mijatee waan hundumaa akka biyya harabaa sana maabiraanni waan hundumaa sii kaasu dhufee istoofitti fayyadamtee eeletti fayyadamtee waan hundumaa fayyadamtu aga kana guutuu dhugaa dubbachuuf kushiinaa keessatti waan maabiraatan hojjettu inuma hojjettaa kanaan duras deddeebisee dubbachaa ture garuu dadhabbii qabaa aara qabaa isa jedhamu malee wanta kushiinatti hojjettu wanta istoofitti hojjettu kushiinatti sin hojjettaa isiniin jedha